Keenya baddifne kadhan hafuura qulqulluutiin jedha na baran darbinii amma kennaa koos dhugoomsa koos waan ati narraa barbaadu keessaa xinnoo tokko hojjedheera amma immoo barruun kee naana argatu na barbaadi ilaa kunoo addanan jira ittiin jedha na barbaade jedhaa gooftaadhaan dhibee koo wajjin gaaffii koo wajjin ba'aa koo wajjin nan gashin asan jira na barbaade jedha. Hallelujah. Wow. Ogummaan kadhadhaa sagalee koo dhaggeeffadhu jedhaanii ammas nan hojjedhaa na hojjechiisi jedhaa ammas nan kennaa naa kenni jedhaa ammas dhaabadheen dubbadhaa na hiiki jedhaa fura Waaqayyootiin siin barbaacha dhufe iddoo kanattiin jedhaa jiraachuu kee wantan beekuufan dhufe jiraachuu kee wantan argeeffan dhufe jiraachuu kee wanta naa galeeffan dhufe jiraachuu kee waanan mirkaneeffadheeffan dhufe madaa koo siin fayyee jennaanan dhufe caba koo siin fayyee naanan dhufe dhimma guddaan si biraa qaba icciitii garaa koo sittaa sa'attiin jedhaa dhoksaa mardhumaan koo sitti dubbadhattiin jedhaa waanan siin jedhuun qabattiin jedhaa ilaa kunaa san jira gubaa'ee kana keessaa na barbaade jedhaa gooftaadhaan ayaatu geelee bebeessaa kuntaa ilaalaa boondaloo saalaalaatuu laadadababaa yaatus Shila la tunda la sapilo do boyatu ila la bosa isa yuma kesan isa wa kesan isa ba kesan gero pusa diada of rafada diada fura wa qiyudu romati barpada romati la la tunda blo do bosa la ya tunda le bebe sala boyatu ila ye polanda lo ya tusa Afura kulkulan kerabui, koda kulai rabui, lepe kulai rabui, iga kulai rabui, sammu kulai rabui, maruma kulai rabui, borsa kulai rabui. Saya ya tundale rebe ya posaka. Rasi ko ay kana sanke, rasi ko ay kana sanke. Hida setarra, hida fonirra, hida lukubarra, hida yumarra, abasarra leyora kanera. Shikanki. Kulli sitino jirambai. Afura Waaqayyo, afura Waaqayyo. Jesus. Wanti Waaqayyo akkuma nangora. Namoota kana gubbaatti Waaqayyo hojii guddaa hojjeta. Salphina oolcha, leeyyoo oolcha, qaanii oolcha. Hafuurri Waaqayyo hojii hojjeta. Waaqayyo miilla isaanii irraa hiika. Galata baatanii dhufu, kennaa baatanii dhufu, nagaa baatanii dhufu, eebba baatanii dhufu, dhugoomsa haaraa baatanii dhufu. Du'aatu biraafa, leeyyootu biraafa, qaaniitu biraafa, salphinatu biraafa, dhabuutu biraafa. Ati waaqa jaalalaa, waaqa araaraa, na tumsitu mucummaa kootii kaastee gaafa hundumaa na wajjin jirtu. Ati waaqa yeroonaa dadhabbii koo na jabeessitu. Ati waaqa yeroonaa ofiit qabdee na urursitu.
agarsiista abbummaa kee anaatti agarsiista abbummaa kee anaatti agarsiista abbummaa kee anaatti agarsiista. Deeqaa tokkoof callu baraatiin gara kootti qabadhaa dhaabbadhaa. Haleluuyaa. Ameen. Abidda Waaqayyo. Abidda Waaqayyo. Fuula ilaalee miti, maqaadhaan miti, haalaan miti. Abboommi kee raawwachaa ooleera. Callumadhaan as qabadhaa. Hafuura qulqullu. Hojiin harka ishee keessa jira. Garuu xinnoodha. Shaalaatuu laabboosaatiya. Ati immoo sanbata kana waa dubbatteetta. Banamaa deemaa jetteetta. Nan bana jetteetta. Ilaa amma wanti akka nama barbaree nyaatee isaan gubuuf. Wanti akka ibiddaa harka namaa yeroo itti bu'uun nama gubuuf amma gubaa'ee kana keessatti abiddi jiru kun harka warra dhimma nan argaa. Qalama halluunsaa aroongaadee ta'e harka namootaa gubbaatti bubbuusuu jalqabeera. Ilaa amma nagartu ofirratti eegaa ulfina tokko, ofirratti eegaa abidda tokko, ofirratti eegaa ulfina tokko, ofirratti eegaa waan dhufe sun gubbaatti lafa dha'u jira. Eegaa ofirratti eeyyee gooftaa. Ati waaqayyoomna dadhabbii koo na jabeessitu. Ati waaqayyoomna. Karaa Damaasqoo gubbaatti natti mul'ate. Utuun adeemaa jiru maqaa kootiin na waame. Nan kufee wawwallaale. Nan kufee wawwallaale. Achi yeroon ka'us ulfina sana argite kootu baname jira. Agartuu kootu baname jira. Dhimma kana irraa qabdu. Akeeka kana irraa qabdu yaada kana biran darbin gooftaa Yesuus kan si eegochaa jiru, kan si eegaa jiru biran darbin. Dhimma kee warra qaban biran darbin. Fedha kee warra qaban biran darbin. Daa'iman jedhin dhimma irraa qabda yoo ta'e. Mucaa baatamu jedhin dhimma irraa qabda yoo ta'e. Maqaan kee haa eebbifamu. Kan nagadan irratti balballi haa banamu. Kan qotan kan yaa Waaqayyo gooftaa maatii isaanii geggeeffatan kan baratan Waaqayyo Waaqa jiraataa amanamummaaf qajeelummaa dhugaadhaan kan tajaajilan kan si waaqeffatan irratti balballi haaraan kan baname haa ta'u. Mandaraa isheen jirtu keessa, mandaraa inni jiru keessa, waajjira inni jiru keessa, waajjira hin jirtu keessa, gabaa isheen jirtu keessa, gabaa inni jiru keessa, mana barumsaa isaan jiran keessa, qolli isaan jiran keessa, wanti hamaan adeemu isaan hin argatin maqaa Yesuusiin. Ulkaasaa dibata keessan kaleessas abiddarra keessetta dhuganii HIV irraa, dhuganii onneef kaansarii irraa, dhuganii gaggabdoof nyaata irraa, dhuganii iyyummaaf rakkina irraa ittiin darbanii as ga'aniiru. Ammas maqaa Yesuus Kiristoosin hojii haaraa baate duukaa haa ta'u. Hojii haaraa baate duukaa haa ta'u. Ana bukoonni bira ga'e hin maseenin. Dhiigni dhugu, dhiigni dibatu, harki dhugu, harki dibatu, harki baatu abidda keenyaa marfamu. Maaddiin maasiin dibanni kun bira ga'u hin maseenin.
rakkoof rakkisaan sana abidda kee kan nyaatame haa ta'u irraa. Daa'imoota baataman kan deemanii kan gadameessa keessa irraa maqaa Yesuusii wanti hamaan daaraa haa ta'u irraa. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 12. Bukan asal bayi wadi boje, garaman terasa Maria berdera. Coba, lagi bakal aku mah so gede Eropa sana itu mata dia mah, coba dia mah. Mata dia, kung kasih aku mah. Anang kapal kampata kabena lupa manati bintu. Wanti hundumtuu dukkanaa'eera. Abdiin hin jiru.